Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu miseensi waldaa keenya akkasumas miseensi koree waldaa keenya hundumti keessan akkam ooltan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga sooma Nanawwee bara kanaa sooma mootiin geessan baga wajjumaanuu geenye sooma kana kan ittiin daabiloosin injifannu kan ittiin mootummaa isaa dhaallu kan ittiin jireenya bara baraa argannu gooftaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf haa taasisu. Guyyaa har'aa kana yeroo darbe 11ffaa keessatti seenaa Yoonaasiitiin sababa ka'umsa sooma Nanawwee kan ta'e gara magaalaa guddaa gara uummata Nanawweetti akka deemu waaqayyoonis ajajuu isaa walumaatiin ilaalleerra. Kanaatiin booda innis qarshii kaffalee gara uummata Nanawwee deemuuf otoo hin ta'in uummata Nanawwee dhaqee lallabuu dhiisuudhaan gara Tarsees gara magaalaa Iyyoophee markaba yookiin immoo bidiruu geessitu yaabbatee deemuu isaa walumaan ilaalleerra. Guyyaa har'aa kana immoo barumsa keenya bakka jiruuti kaasnee itti fufnaa waaqayyoon nu haa barsiisu, waaqayyoon hunduma keenya nu haa gorsu. Kanaatiin booda qulqullichi Yoonaas erga markaba yookiin immoo bidiruu sana qarshii kaffalee yaabbateen booda karaa irratti wanta inni hin yaadne wanti adda ta'e isa quunnamee jedha. Sanaatiin booda namoonni isa waliin yaabbatan bidiruu kana keessaatii kaasanii meeshaa achi keessatti fe'amee jiru kana ulfaatina isaatiif dambaliin galaanaa kun nu raasee nu jigsuu danda'a waan ta'eef jechuudhaan meeshaa isaanii hundumallee gara galaanaatti gashaniiru jedha. Itti aanee kanatti aansuudhaan Yoonaasis gara keessaa galee ciisee waan tureedhaaf dursaan bidiruu kanaa Yoonaasiitiin kaase ka'iitii waaqa kee waami nuti baduudhaaf jirra maaliitiif rafta jechuudhaan isanii kaasee jedha yookiin immoo isanii dammaqsee jedha. Walii isaaniitiin wanti hamaa kun sababa eenyuutiin nu argate? Sababa eenyuutiin akka nutti dhufes beekuu qabna. Koottaa carraa yookiin immoo ixaa waliitiin haa baasnu ittiin jedhanii jedha. Carraan kun eenyutti ba'uu danda'a laata? Carraan kun eenyu irratti ba'uu danda'a laata kan jedhu walumaatiin ni ilaalla. Yommuu isaan ixaa baasan ixaan kun Yoonaas irratti ba'ee jedha. Kanaatiin booda gaaffii isaanii eegalan wanti hamaa kun sababa eenyuutiin sababa maaliitiin akka nu argate nutti himi, hojiin kee maalidha, gara eessaatis deemta, eessaati dhufte gaaffii jedhu gaafatanii jedha. Yookiin immoo ati lammiin kee maalidha, lammii kamirraa dhufte kan jedhu gaaffii gaafatanii jedha. Innis deebisee dhugaa jiru waan dubbachuu malu akkana jechuudhaan deebise. Ani lammiin koo lammii Ibraawiiti. Galaana kanas qilleensichas kan uume waaqa samii nan waaqessaa ittiin jedhe. Namoonni kunis Waaqayyo fuulduraatii akka dhokatee gara biyya biraa deemuudhaaf yaade waan itti himeedhaaf beekanii baay'ee sodaatanii jedha. Kana kan raawwatte kun maalidha ittiin jechuudhaan gaafatan. Galaanichas dambalii galaanichas cimsee kan raase waan tureedhaaf galaanichis nu biratti kan tasgabbeesse yookiin immoo akka tasgabbaa'uudhaaf maal gochuu qabna jedhanii gaafatan. Murtoon kunis murtoo eenyuma miti yookiin immoo Waaqayyo jalaa miliqnee lakkina hin fakkaatu ani nama gaariidha jennee of fakkeessinee jiraachuun kiristaanummaa keessatti itti gaafatamummaa jalaatii eenyummaa keenyallee hin baasu. Otoo bara keenya ta'e du'a fuula keenya otoo agarru eenyumti keenyallee dabarsinee du'aaf ofii hin kenninu. Wanti dhufe haa dhufu ani homaa hin beeku waan kana hin raawwannee jenna. Yoonaas garuu badiin kun badii koodha. Rakkoon kunis rakkoo koodha. Galaanni kun raafamni dambalii galaanaa kunis akka dhaabatuudhaaf bidiruun kunis akka tasgabbooftuudhaas badii kan raawwate anadha waan ta'eedhaaf yakka guddaa raawwatee Waaqayyoon kan gaddisiise ana waan ta'eedhaaf
anumaatiin garagaraanichaatiin arbadhaa. Anatu badii kana raawwate. Gochaan koo kun gochaa koodha. Raawwannaan koo kun raawwannaa koodha. Maatiiwwan Waaqayyoo jireenya keenya keessatti badii keenya amanuun barbaachisaadha. Yeroo hedduu kaabbaa sobaa uffannee dhugaa da'oo godhannee gochaa nuti raawwannu baay'eetu ifatti mul'ata. Waaqayyo hunduma isaanii beeka. Bara baay'ee sobne, bara baay'ee Waaqayyootiin dhokanne. Yoonaas garuu yakki kun kan kooti jedhe. Kun nutti baruu qaba. Abaluutu akkas godhe, isheen nama akkasiiti, abaluu nama akkasiiti, inni nama akkasii jennee waa'ee namaa haasa'uu fi waa'ee namaa raajurra waa'ee keenya beekuun barbaachisaadha. Yoonaasis kanaatiin booda badiin koo anadha, kan balleesses anadha. Galaannichis gara malee akka inni raafamuuf kan ture yookiin immoo kan taasise anadha. Kanaaf gara Waaqayyootti iyyanii, yaa Gooftaa, akkuma jaalatti raawwadhu si kadhannaa. Yaa Gooftaa, waa'ee nama kanaa lubbuun isaa akka hin banne, dhiigni qulqulluun irrattis akka hin taane si kadhannaa ittiin jedhani. Yoonaasiin fudhatanii gara galaanichaatti darbanii jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo, nuti bara kana keessa otoo hin beekin lubbuu nama meeqaa baasneerra laata? Sobaatiin lubbuu nama meeqaa irratti murteessineerra laata? Namoota meeqa gara mana atti dabarsinee kennineerra? Ija koo haa jaamsu argeera, akkas ta'ee naa balleessu argeera jennee kakanne namoota baay'ee nuti miine hin jirru, namoota baay'ee nuti miisisne hin jirru laata? Gaafa inni akkas raawwatu, gaafa inni ishee rukutu, gaafa isheen isa rukuttu, gaafa inni waan akkasii raawwatu otoo hin arginillee agarreerra jenneetu kakanna. Jarri kun yaa Waaqayyoo, sababa nama qulqulluu kanaatti dhiiga isaa dhangala'uudhaaf, lubbuu isaa baduudhaaf nuti itti gaafatamu akka hin taaneedhaaf waa'ee nama qulqulluu kanaa adaraa kee jechuudhaan kadhannaa jalqabaa gara Waaqayyootti kadhatanii. Badii keessaa kanaatiinis haa ta'u, badii eenyuutiinis haa ta'u, waa'ee isaa, cubbuu isaatis haa ta'u, cubbuu keenyaanis haa ta'u, waa'ee lubbuu kanaa dhiigni isaa nurrattis akka hin taane si kadhannaa jechuudhaan Yoonaasiitiin gara galaanaatti isa darbanii jedha. Galaanichas raasaa kan ture dambalii galaanaa yookiin immoo qilleensichi galaanicha raasaa tures ni tasgabbaahee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon ni gaafa jedhu wanti hunduu ni dhaabbata. Galaanichi ni dhaabbata. Rakkoon sun ni dhaabbata. Urisaan Waaqayyoo ni gaafa jedhu wanti hundumtuu iyyuu ni hafa. Kanaafidha bara kana keessa rakkoon, gidiraan, boo'ichi, wantoonni garaagaraa baay'achaa kan jiruuf nuti gaafa ni gahaa jenne, nuti gaafa eenyummaa keenya barre, nuti Waaqayyootti dabarsinee gaafa of kennine, Waaqayyoon dheekkamsa isaa sana ni dhaaba yookiin immoo ni gahaa jedha. Nutis immoo Waaqayyoon badii keenya isin gahee jedhee akka inni nuuf dhaabuudhaaf horii isaa gochaa raawwannu dhaabuun nurra jira. Jarreen kun eenyummaa isaanii baranii ogummaadhaan kan guutame iccitii kanatti fayyadamoo otoo baatanii jiraataniiti isaanis Yoonaas waliitiin ni badu. Inni biraan immoo nuti oollee yookiin immoo inni yakka raawwate kun haa baduu hin jenne. Yaa Waaqayyo, waa'ee lubbuu kanaa, waa'ee dhiiga nama qulqulluu kanaa situ beeka. Nuti murteessaa miti. Carraan keenya isarratti ba'ee jira. Badiisaas haa ta'u, badiisaa ta'uus haa baatu, ati garuu akka jaalatte raawwadhu, akka fedha kee taasisi jechuudhaan ni dubbatanii jedha. Sanaan booda galaanicha raasaa kan ture qilleensi sun yookiin immoo dambaliin galaanaa sunis ni callise. Namoonnis Waaqayyootiin baay'ee sodaatanii jedha. Kunis gochaa Waaqayyoo ta'uusaa amananii jedha. Gochaa Waaqayyoo ta'uusaa beekanii jedha. Irree Waaqayyoo ta'uusaa beekanii jedha. Namni kamillee waanuma kamillee raawwachuuf yookiin immoo dhaabuudhaaf taasisuudhaaf aangoo akka hin qabnee fi aangoon kan isaa qofa akka ta'e asirratti
barumsa guddaa irraatii arganna. Waaqayyoodhaafis aarsaa dhiyeessanii wareegas Waaqayyoodhaaf wareeganii jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo gaafa rakkannu, gaafa dhiphannu, gaafa qorumsaa, gaafa gaddaa fi gaafa dhibee yookiin immoo gaafa dhabuu Waaqayyootiin wareeganna. Wareega jechuun firii boo'icha imimmaaniitiin dhufu yookiin immoo imimmaaniitiin firii argamu jechuudha. Silatii yookiin immoo wareega jechuun namoonni yeroo garaagaraa Waaqayyootiif wareeganiiru. Dhabuu isaaniitiin wareeganii argataniiru. Dhibamuu isaaniitiin wareeganii argataniiru. Kun immoo kaleessas kan jiru, har'as kan jiraatu, abbooliin keenyas raawwachaa kan turan. Fakkeenyaatiif yeroo tokko Haannaan haati Saamu'eel maseena taatee dhabduu taatee bara isheen jiraattutti namoonni jecha garaa garaatiin ishee abaaraa turaniiru. Akkuma aadaattis namni hin dhalle uumama jiru keessaatii gaangeedha. Namoonni akkas jechuu danda'u, gochaa nurra ga'een namoonni nurratti kolfuu danda'u yookiin immoo eenyummaa keenya namoonni, maqaa keenya namoonni hadheessuu danda'u. Yeroo kana Haannaan, yaa Waaqayyo akkuma nama kamiitti anas na yaadadhu, ati guyyaa kee eeggattee waan hundumaa raawwatta, raawwachuus immoo ni dandeessa. Yaada kee fi fedha kee immoo eenyu dhorkuu hin danda'u. Wanta ati ni ta'a jette hunduu ni raawwata. Wanti ati immoo hin taasifama jettee dubbatte ni ta'a jechuudhaan Haannaan Waaqa ishee gaafatte. Waaqayyoonis dhuma jala kadhannaa ishee arguudhaan isheedhaaf raawwatee jira. Asirrattis uummanni kun wareega isaanii Waaqayyoof wareeganii, akkamitti wareeganii, maal jedhanii wareeganii, wanti ibsamee fi wanti kaa'ame tokkollee hin jiru. Gaafa rakkattan wareegaa, Waaqayyoon wareega keessan ni fudhata. Wareega isin wareegdan irratti immoo wareega laachuu dandeessan yookiin immoo fakkeenyaatiif waan hin qabatamne, waan hin danda'amne, waan argachuu hin dandeenye wareeguun baay'ee ulfaata. Dhimma wareegaa irratti guyyaa biraa barumsa biraatiin wal arguu dandeenya. Asirratti garuu amma dhimma sooma Nanawwee fi waa'ee Yoonaasii fi saba Nanawwee imaltoota gara Tarsees deemaniitu ilaalaa kan jirru. Kutaan lammaffaa barnoota keenyaa wareegas ni wareeganii jedha. Kutaan sadaffaa immoo sanaan booda maaltu raawwatame? Keessumaa waqtii kana keessa guyyaa baay'ee xiqqoo taate keessatti arjummaan Waaqayyoo baay'ee itti dubbatamu. Guyyaa baay'ee muraasa taatu keessatti dhiifamni Waaqayyoo baay'ee itti himamu waan ta'eedhaaf uummata Nanawwee irraatii, Yoonaas irraatii, imaltoota isa waliin bidiruu keessa hin ture irraatii maal baranna kan jennu dhumarra kan waliitiin ilaalu ni ta'a. Kutaanii sadaffaa itti fufaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaatiif galanni isaaf haa ta'u.